السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتاف جالتنتوني هردفتوني برسيسا ورمغابي الحمد لله هن نغكوت نغينج كي هنجال الله هن كبجادا بك جرت مرس نغو دعوتتن كي فيديو راكنا كيزتي حالا بطاريان بلبلا كيسني اكبر بادنتي فايدمتني ايغا يرو توكو تغوتني ساعد الدمي افور ساعد الدمي افور اول سنفترون سنبرسيس ايغا دعوتن كي يا سيتينغي نما سنيتا غرسيسو كون يوس ريفتني چودا بطاريان بلبلا كيسني چودا اكبر بادن وان بربادن فايدمتني چودا ايغا يرو توكو غوتني چودا ساعد الدمي افور دبان دبت سنفترون چودا كنا چالا سنفترون چودا كنافو فيديو كنا لايك شير غودا لايك في شيرين كيسن ادو تك نوجه بيسا ايغا ما گمنمان حالا سيتينغي كنا تسر ريفتني بطاريان بلبلا كيسني akka siniif barakatu itti godhatan isin barsiisa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kaayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa bataariyaan bilbila keessanii akka barbaadanitti waan barbaadan fayyadamtanii yeroo dheeraa akka isiniif turu yoo barbaadan jechuudha. Siitingii bilbila keessanii galtanii achi booda haala kanaan yeroo siitingii bilbila keessanii galtan jechuudha asirra gadnee buutu as jalatti jechuudha battaariyaa indee device care kan jedhu irratti kilikni gootu achi booda haala kanaan isiniif dhufa yeroo haala kanaan isiniif dhufe amma sirritti viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa jechuudha sirritti qalbiidhaan na daawwadhaa jechuudha ilaalaadha waan amma isinitti agarsiisu kana hundumaa isteebii tokko tokkoon sirreeffachuu qabda jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma asirratti jechuudha kan awwalaa kanarratti battaariyaa kan irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha amma akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha shaanaan battaariyaa ishismu chaarjeriin amma bilbila kiyya irraa qabu kun jechuudha parsantii 42 chaarjeriin kun sa'aatii 4 fi daqiiqaa 29 si fayyada jechaa jira jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha sa'a 4 fi daqiiqaa 29 booda yookiin nusaan booda ni cufata jechuudha yookiin ni dhuma jechuudha. Hangas nagaa jechuudha amma wanti gochuu qabdan jechuudha wanti sirreeffachuu qabdan as jalatti power saving kan jettu jirti irratti kilikni gootan achi booda haala kanaan asitti dhuftan jechuudha yeroo haala kanaan asitti dhuftan akkuma asirratti isin jee battaariyaan kun yookiin amma chaarjeriin amma yeroo ammaa kanatti ani irraa qabu kun sa'aatii 4 qofaadha na fayyada jechuudha isin galee siitingii kana sadii ni bantan siitingii kana oonii gootan amma haala inni itti dabaluun argitan jechuudha. Tanallee oonii gootan tanallee haala kanaan oonii gootan kan olii tanallee haala kanaan ishii oof jettana oonii gootan isin galee akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha battaariyaa silatti sa'a 4 qofaa na fayyada isin jechuun jechuudha chaarjeriin sa'a 4 qofaa na fayyada isin jechuun amma asirratti akkuma argaa jirtan sa'a 5 fi daqiiqaa 38 na fayyada jechuudha isin galee kanaafuu siitingii kana sadeen jechuudha yookiin siitingii kana afreen jechuudha dhibbaan dhibbatti yoo haalaan nama isinitti agarsiisan oonii gootan jechuudha battaariyaan bilbila keessanii sa'aa 24 gaditti agonkumaayyuu akka barbaadanitti waan barbaadan ilaaltanii waan barbaadan fayyadamtanii hin dhumuu jechuudha kanaafuu sirritti waan kanaa viidiyoo kana ilaalaatii hubadhaa sirreeffadhaadhaan isinin jaa amma yoon of duuba deebi'ee isinitti agarsiise. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kun akkuma sirritti argaa jirtan jechuudha silatti sa'a 4 naan jaa ture jechuudha amma sa'a 5 fi daqiiqaa 28 booda dhuma jechuudha yookiin hanga sa'a 5 battaariyaan bilbila kiyyaa kun akkaan barbaadetti fayyadamee nagaha jechuudha isin galee kanaafuu haala kanaan siitingii battaariyaa bilbila keessanii haala kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha akka yeroo dheeraa isiniif turu jechuudha haala kanaan yoo sirreeffatan battaariyaan bilbila keessanii sa'a 24 miti sa'a 24 caalaa isiniif ta'a jechuudha yaani guyyaa lama biraa isiniif gaha jechuudha battaariyaan bilbila keessanii. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gara jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka irraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafadamu laayik sheer waliif godhaadha laayikii keessanii nu jajjabeessuu qabna jechuudha akka nuyi barumsa babbareedaa barumsa isin fayyadu waan isin fayyadu yeroo hunda barbaannee itti yaadnee isiniif jechuudha barumsa birooti nagolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.